amata dhibba sagalii fi minaaminoo eegadhaba. Absoluut Madiinaa dura ture. ما مسجين دي كلام سو خشيم رليجي في خبوخي كلا خشامي بوخي لا مدينة درو آمة سدي في نمتشين سالاتي في ترى ولا عمل بوم رانغ أما بيا خيسافو حرر مدينة درة إسلام هذا بيزيتون حرر جنتون حرر حساب إيه أما تقوم ميكل كاوتي مدينة درة أو مدينة درة مسجد سينا مسكين مني dhibba sagalii fi minaaminoo amata dhibba sagalii fi minaaminoo eegadhaba. Tottolchaa tuma dhufanii Xaaliyaanii Turkii ashaashalaa dhufanii as nu ga'ee jecha alhamdulillah. Absoluut Madiinaa dura ture. Keenyaaf ganda keenyatti ganda qaadiriyaa jira fallaana jechuun masgiinni hijiraa duraa jechuun hijiraa miti Madiinaa dura waggaa fudhate akka jiru jira islaamummaa fudhatee jira. Amma ganda qaadiriyaa sibiiluu fa'aa dhiisii waggaa 19 nuti uummata Madiinaa dura islaamee jechuudha. Salaata turre namichi cinu salaachisuu turre udilaa amma lubbuun jira hanga amma. Galan galamsoo Madiinaa dura amata sadii fi waa islaamummaa fudhate minaaminoo wajjechuuf fudhate islaamummaa jechuun Madiinaa dura. Ma masginni galamsoo khashee raliyyeetii fi khabooqeet qodaa khashaamii booqeedha. Madiinaa dura amata sadii fi minaaminoo ijaaramanii jechuudha. Namni gaafsan salaachisaa turelleen hagammaa lubbuun jira jechuudha. Dhayxanii gaafachuu ni dandeessan hagammaa lubbuun jira jechuudha. Mooyiluu dallee godhaa turre sirna san keessa. Kanaafuu seenaan obboleessa keenya qawwee magaalaa Harariin kunis uuma kanaati. Waan haaraa miti jechuun bakka wal dandeessisaatu waliin oofaa jeeti. Yoo